Maal jettee? Inni sun achi immoo hin jedhamu inni sun fakkii hordofu. Injira hanga jaartii isaallee irraa fudhadhutti gaheera iyyuu. Kema Yeroo tokkollee haadha ijoollee isaallee irraa qabee waan baay'ee waliin geenye. Kiyya baneedhe. Garuu inni dhumarratti Ishi kanaan booda kaan keessa maaltu digalchee? kam Waan biraa keessa maaltu digalchee? waan biraa kam keessa galee? Kanuma bichaadhaati wanni irraa. Aan warruma abbaa kiyya tuqe malee warra baatee gatee bineensa nyaachise guyyaa 19tti awwaalame abbaa kiyya. Guyyaa 10 caakkatti gataniiti bineensi nyaatee mataa qofaan beekamee achi du'eellee erga du'eellee bineensa nyaate. Warra baatee caakkatti gatisanis akkuma ajjeesanitti hin fudhadhaa jarri fira tokko walitti. Gizee baay'ee jaraanillee falmiin kiyya jaraanis walitti. Nama tokko qofaan. Namoonni sun gosa amaaraa hunda. Jechuun baay'inaan isaan gaa gosa tokko jechuun ati namni biyya san keessa jiru namni amaaraa ta'e guutuunu namni saba amaaraa ta'e garuma namtichaati. Namni saba oromoo ta'e immoo gara kiyya. Koolmaa gara waan tilmaamtu baay'inaan meeqa hin taa'etteeti namni itti argamu. Jechuun waan tilmaamamuuti waan biyyattii keessa jiru malee biyya walumaan qabna. Fakkeenya magaalaa kana keessa nama amaaraa jiru murteessuu hin danda'amu. Meeqa ajjeeste jechuudha? Meeqa ajjeeste magaalaa? Isaan keessaa walumaa galatti nama 5. Nama 5. Isa jalqabaa abbaa koo qottoodhaan ajjeese anis gajaraadhaan ajjeese. Isa kilaashii baatee katamaa keessa deemuun argadde. Achiin dhaheen kufee kilaashiillee fudhannee hin deemne. Inni sun du'e. Gaafa meeshaa harka qabdaa iyyuu. Hin qabu. Hin qabu. Baangaa bichaan qaba. Billaa guddaa kana hin qabu. Eessa jechuudha beenyarra? Isumaanin haana irratti dhahee achumaan dhahee kuffisee hin deemne. Garuu kuttee too dhiistee iyyuu namni si booda si barbaadu hin jiru. Hin jiru iyyuu inni ergasii ilma eessuma kiyyaadha jalaa jechisee malee. Gurbatii takka ajjeeste. Isaanillee namni si tokko hin jiru. Isuman na hordofa malee mootummaan baay'ee na hordofne gideessan. Garuu inni na dhiisaan jiru ture. Inni ergasii ilma Sarmi tokkicha waraabee isa waraabee barfattaanis. eessuma Mul'ata godhu mul'ata. jalaa ajjechisiise. Isa di'ee hojjetu hojjetaa mootummaa mucaa hojjetaa mootummaa ta'e namtichi nama badaadha. Nama baratee fi humna baratee fi nama hojjetaa ho'ii nama nagahaa ajjechisiisa nama sammuu qabu jechuudha. Gabareen tuqu. Ollaa isaatu ni jiran firoottan kiyyan tuqu. Achi deemee isa fagoo jiru isa di'ee hojjetu tokko waa'ee lafaa irratti waa'ee lafaa hojjeta mucaan isa namaan ajjechisiise na jala. Bilbileet ani gaa obboleessa malee nama biraan ajjeesne iyyuu jalaa yeroo san. Gurbaa hojjetaa waa'ee lafaa hojjetu sana ajjechisiiseet natti bilbile. Kunoo eegalee gaa hojii hoonaan jedhe. Namtichi. Eegaltee caljiriitu manaale amma minfixa warra keenaan jedhe. Awoo rabbitti beeka. Kanaafis sifis rabbitu dhaabbate duraanis cubbuu kana ka eegale si'i anis hangan gaafa dhu'utti hojiin si goradhaan jedhe. Achumaanis jalqabee ergasii namoonni gurbaa shiftaa wayii Goojjaamii bitee natti erge. Gurbaan sun achi hin dhufe. Dhufee hiriyaa taanuu wajjin hojjannaa. Goojjaamisti fudhadheen deema atis as giseen dhufee naa boqonnaa naa taataa. Hiriyaa taanuu anis nama kan miidhamee obboleessa kiyya na jala ajjeesanii na jedhe. Lakkaa isa taayyeet erge isa namticha abbaa kiyya ajjeese kanatti erge. Ani immoo bakka sanitti gowwomee ishii jedheeni garuu shakkiillee keessa kiyya shakkii ni qaba ishee osoo hin taa'u dhufee halkan Addis Ababaa jira mucaan. Torban tokko akkasitti wajjin haasofnee kaardis na ergasii dhufee yeroo dhufu meeshaa waraanaa kamiyyuu hin qabu waliin deemnee fudhanna naan jedhe ishee jedheeni yeroo dhufu shugguxii qabanii. Shugguxii amma nageelletti qabamte san. Akkanuma na bira ga'ee akkam jirtaa jedhee daf natti godhe. Goonan as keessa baate na harka kiyyaa fi kana gidduu asuma labilab gooteetuma asiin uffata kiyya dhooftee inni dhukaasee yeroo asiin baatu anis dhukaasa nan asuma illee chumatu achi shugguxii san irraa fudhadhee bilbila isaa irraa fudhadheen deeme. Bilbila isaa fuudhee tarkaanfii lama hin deemne taayyeen kun naa bilbile har'as ka abbaa kiyya ajjeese sun. Qannaa handee naan jedhe. Qannaa handee jechuun milkooftee jechuudha beektaa. Bilbila isaa irratti bilbila. Waan inni ajjeesitti fakkaateet hello qannaa handee jedhe.
milkooftee waan handuu itti fakkaateera. Aboo waan har'as hin duune hin jiraati. Cufadhu mucaa kan kee ka ergite awwaaladhu bakka akkanaatti sii kufeera hin jedhin. Jedhe cufe. Achi namicha sana achi fuudhanii awwaalanii isa sana achi firan qabu nama hin qabu bitamee dhufee miti. Ergasii na abbaatti wallaalee mootummaan bilbilee olii gad barbaachisee Goojjam ta'uusaa beekame. Dhageenya irratti sirriidha. Goojjam ta'uusaa beekame. Tokkoon hiriyaan kee yeroo baay'ee si wajjin deemaa turan si biraa du'e hidhannoo godhan hin jiru. Inni ka du'e ani hin jiru yeroo san inni ani du'e. Hawaasa wajjin gaafadha. Xiyyiitis hin dha'u jaalladha. Laslagee waa tokko laa bitu. Jechuun Siimuu kana gabaabumatti Useen san yaada dhuguun guraati dhiisi. Qalabatiis. Namnis Qalabatiis. ka jaartii koositti bara. Waan takka waan akkas hin jiru obboleessa. Naa asirraa naaf qalabatiini jaartii kootiif bittee naa kennaan akka yaadannootti hin godhadhe malee abboo namni rasaasa hin dhufne hin jiru. Ani warruma nan dhahu jedhu sana osoo arge niin dhaha rasaasa kennanii irraan deebi'u dhugaasin.